haa kennu jecha egaa hundumti keessaniyyuu ka'uudhaan hamma jennutti garee waaqayyo waliin barachaa faarfachaa abbootii keenya eebbisaa deemnaa jechuudha. Kanaaf waaqayyoon hunduma keenyayyuu akkuma nagaan dhufne immoo nagaan nu haa galchu. Abbaa keenya haadha keenya waaqayyo umurii Maatusaalaa isaaniif haa laatu. Umurii Maatusaalaa jechuun waggaa 900 meeqa? 900 fi waggaa 969 jiraate Maatusaalaa. Kana jechuun umurii eebbaa umurii jaalalaatiin jiraate. Amma kana waaqa isaa galaggala waaqa isaa tajaajila. Abrahaamu egaa seera uumamaa boqonnaa 18 keessatti akkuma argannu seera uumamaa boqonnaa 18 irratti akkuma argannu achi keessa mata duree tokko fudhannee waliin ilaallu. Sanyii kee akka ashawaa galaanaa fi akka urjii samiitti siifan baay'isaa. Sanyii kee akka ashawaa galaanaa fi akka urjii samiitti siifan baay'isaa. Sanyii kee jedhamu